akka taate isiniin garsiisa kaate wama xiqqishoo takkaan isin garsiisa bakka taatiya intal maali bakka dhufu hiqaabbattu namni guddaa kana taate akkam taate eeggam dhuufuu guddoo sana maal dhufta awa meenu marraa ka'ee deemasi dhuufuun dhalaan yaajootti awa kan irraa deem nama qaanyasitee otu nasi maali dhuufuu dhala caawuu nutti ajjeesite dhuufuu san dhuufuu dhalaati deem nagarree akkasitti bumgooti deemme ganaa si qabdi Sama guddichoon ifi dhuufeeti narra deebisa. Mayus manguddichoon akkam goggodhata. Akkamitti akkas naan jeenuma si dhuufee qaanfatu inni xiqqishallee amma maaliin jee qaanyeessuu qabaa? Huccuu isaa reefuun tana isaa bal'isuun argeemi. Amma deemee huccuu reefuun tanaa san sareen isaa laafuutee dhodhooftee jeeniitiin itti naa dhiise. Ammaan gad deemee qaanyeessa. Naa harka qaalichummaan kun. Of, aboo dhufuun reefuun tanaa yabbaleessoo. Tuwaan baatii miti nagarree biyyoon akka ture. Yaa manguddicha reefuun tana dhuufe. Huccuu taate reefuun tana bal'ifte san sareen fuute laal cicciru jirti. Yoo. Amma dhugumaa cicciru jirti. Allah irraan aan buuftu duuba irraan aan buuftu. Woy nima beekame gartee haalaan beekame laa. Woy ajaa'iba moo baga dhufte oo baga dhufte biyyoo namaa beekaa akkas godhee moo baga dhufe oo xiyyaan. Ismaa dhufee bar. Awwaan bis baga dhufte. Beekaa dara deebiseer. Nama guddaa kana ta'e dhufaani. Channel keenya Boonsaa TV subscribe, like, share, godhaa.